Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Har'aa wanni an qabadhee isiniif dhiyaadhe viidiyoo meeggaabaayitiinsaa dhibba takkii 200 jiibii takkafaa waan daqiiqaa 5 daqiiqaa 10tu meeggaabayitii hedduu meeggaabayitii 900 isin duraa ta'a. Sanii fi akkamitti meeggaabayitii isaa xiqqeessinaa? Isa meeggaabayitii 900 akkamitti 9tti galchinaa? Isa meeggaabayitii 400 akkamitti 5faatti galchinaa? Kaje'uu furmaata isaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Waan inni itti fayyadamuutti jiru fakkeenyaaf meeggaabayitii 100 yookaan 200 meeggaabayitii 900 karaa sooshaal meediyaa ol baasuun ni jabaataa ni ulfaata. Kanaaf rakkoo guddaa namatti fidaa. Viidiyoo kana poostii gochuudhaaf daqiiqaa hedduu nu tursiisa waan ta'eefu daqiiqaa hedduu nutti fudhataa. Daataa keenyas nurraa fixuu danda'a. Akkamittiin viidiyoo kanaa meeggaabayitii isaa akkamitti xiqqeessinaa kaje'uudha. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya jalqaba irratti warreen chaanaala kanaaf haaraya taatan saabskraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo sheer nuuf godhaa. Laayikiis nuuf godhaa isiniin jenna. Egaa akkuma dubbachuudhaaf deemnu viidiyoo keenya chaanala keenya kan Khalid Hussein Yaasin jedhu saabskraayib gochuudhaan saabskraayib gootanii tuqattanii irratti tuqadhaaga. Hayyee egaa jalqaba irratti aappii tokkotu nu barbaachisa. Aappii kana ni agartanii viidiyoo shoow kaje'u kana ni agartanii kunoo suuraan siisii kana viidiyoo shoow jetti. Viidmeetirraa gadi buufachuu qabdanii. Egaa amma mee waliin haa laallu. An amma viidiyoo meeggaabayitii akka inni dafee nu galchuufan viidiyoo kunii meeggaabayitii 4 meeggaabayitii 4.27 dheerinni isaa immoo sekoondii 8. Kanaaf meeggaabayitiitu dura bu'ee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya maal gochuu qabna? An amma beekaan viidiyoo gabaabsee waraabee maaliif akkuma meeggaabayitii 400 tokkotti gaccabsuun isa meeggaabayitii 500 ta'e meeggaabayitii 2tti deebisuun xiqqoosii daqiiqaa 10 fudhata waan ta'eefan gabaabsee irraa ba'uu barbaade. Amma viidiyoon kun kana awwala maal gochuu qabdan? Viidiyoo kana irratti tuqattanii akkas gootanii mallattoo sheerii tuttan. Oggoo akkasitti tuqxan toora xumuraa sanirraa yuutuubiitti kaa'anee jiru maal jedha kompiris zis viidiyoo kaje'u sanirratti tuqattan jechuudha. Yoo feetan immoo karuma aappii sanii dhadhattaniiti aappii amma jenne san dhadhattanii achi keessaan kompiris gochuu ni dandeessanii. Ammallee wajji haa laallu viidiyoo kana wanna kana barachuun dirqama nama hundaafuu. Warri hin beekne barachuun dirqama taha. Maaliif viidiyoo gaggaarii viidiyoo ajaa'ibaa maxxansuu isaa isin rakkisee jiru akka laafaadhaan akka itti maxxansitan waliin hubachuu qabna. Mallattoo sheerii irratti gadi qabuu qabdanii jechuudha. Achi booda maal nuu fide? Gara gadiitti kompiris kaje'u san ni tuqxan. Eeyyeen viidiyoo san nu mul'isaa. Mata duree wanni diimtuun takka ni jirtiimi. Gubbaa mallattoo gartee mallattoo okkoodhaa mallattoo kaazaraa san tuqattan. Amma kana nuu fida 240 320 480 lakkoofsi xiqqaan kami kana keessa
240 jechuudha. San irratti tuqadhaa. Achi booda seevii geelerii ka jedhu tuqattan. Laala hanga 100tti lakkaa. Amma xumuree jira jechuudha. Lammaffaa isuma kana koompiriis godhi jennaan hin eeyyamu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo reefuu jenne san waliin ilaallu. Viidiyoon kun sekoondii 8 meegaa baayitiin isaa 4.27 ture. Kanan reefuu immoo kan nuti immoo meegaa baayitii xiqqeessine meeqa ta'e mee waliin ilaallu. Tole nu eeggadha. Tole kan inni meegaa baayitii isaa xiqqeesse immoo kun oola agartaniimi. Inni duraa san ka lammaffaatii inni duraa ka meegaa baayitii 4 kunooti. Kan 711 kun kiidha keeggaa baayitiidha. Baay'ee xiqqaateera maxxansuudhaaf nu rakkisu jechuudha. Kanaaf yoo sagantaan kun isinitti tolee chaanaala Kaalid Hussein Yaasin sabiskiraayib nuuf godhaa isiniin jennaa. Viidiyooleen keenya hedduudha. Daawaa gorsa adda addaa waan dhiheessinuuf maashaallahu sabiskiraayib nuuf godhaa. Laayikiidhaan illee nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Waan isin dhibe koommentii irra barreessaa.